barakatu akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii obboleeyyan islaamaa bakkuma jirtanitti nagaan koo qilleensarraan isin haadha qabu jecha egaa obboleeyyan kiyya ammaan dura viidiyoo tokko haala salphaa ta'een akkaataa yuutuubii irraa audiyoo yookaan viidiyoo nashiidaa garaagaraa ittiin buufatanii isin ibseen ture. Egaa viidiyoo sana irratti namoonni tokko tokko nuuf dalaguu didee jira jettanii jirtu. Kanaaf obboleeyyan kiyya immoo har'aan tana kasan caalu bareedaa isaadha isinii qabadhee dhufeen jira. Egaa obboleeyyan kiyya seeraan hordofaa jechuudha. Google Chrome keessa seentan jechuudha. Innis eessa argama jettan Google Chrome keessa argama malee Play Store keessa miti jechuudha. Google Chrome sun kana jechuudha. Egaa Google Chrome keessan keessani seentu. Ergaa Google Chrome keessan keessa seentanii sarchii isaa kanarratti jechuudha. Sarchii isaa kanarratti SnapTube jettanii barreessitu jechuudha. SnapTube jettanii barreessitan. SnapTube jettanii barreessitanii SnapTube kanuma awwaalaa kanarra dhuftan jechuudha. Ifama shabakaadha. Ifama shabakaa kootuun irraa deeme. SnapTube jettanii barreessitan jechuudha. SnapTube ka jedhu kana akkuma jalqaba irratti barreessitan jechuudha. SnapTube ergaa jennee barreessinee akkanatti bifa kanaan nu fida. SnapTube 4.5 ka jedhu kana for Android ka jedhu kanarratti kilik goone jechuudha. Egaa isarratti ergaa kilik goone booda download bakka jedhu kana bakka magariisa kanarratti download bakka jedhu kanarratti kilik goone. Andura waan buusee jiruuf of duuba deebi'ee jechuudha. Download hin ta'a ni bu'aa ni eeggattanii ergaa bu'ee immoo my faayilii keessan keessa deemtan jechuudha. Faayilii keessan keessa seentanii argachuu dandeessan jechuudha. My file oguu akkana seentan download isa jedhu kana jechuudha. Download isa jedhu kana keessa seennee argachuu dandeenya. Kunoo inni SnapTube isa kanaadha. Kanaaf SnapTube kana yeroo akkanatti irratti dhoofne jechuudha. Fakkeenyaaf seetingii kana irratti dhoofna. San booda unknown source bakka jiru kanarratti raayii goone jechuudha. Ergaa akkanatti goone install ka jedhu kana arma gaditti ni argitanii install ka jedhu kanaan buufnaa jechuudha. An dura waan buusee jiruuf of duubaan deebi'a. Isin garuu install ka jedhu kana godhattanii buufattan jechuudha. Ergaa buufattanii deemtanii isa bira dhattu jechuudha. Gubbaa kanarratti waan ta'eef deemtanii isa bira dhattu innis kana jechuudha. Kanaaf isarratti kilik goonee seenne jechuudha. Ergaa akkasitti kilik goonee seenne viidiyoo Facebook keessan email fi password itti galchitanii Facebook keessan irraa viidiyoowwan barbaadan buufatuu dandeessu. Tokkoffaa inni lammaffaa immoo YouTube keessan keessa seentanii audio barbaadan viidiyoo barbaadan buufatuu dandeessu jechuudha. YouTube kanarraa raayyaa garaagaraa nashiidaawwan garaagaraa da'awaa garaagaraa fi barbaadaniin audio barbaadanis viidiyoo barbaadanis buufachuu dandeessu jechuudha. Egaa sarchii YouTube kanarratti sarchii kana tuqnee nama barbaanne irratti barreessuu dandeenya jechuudha. Abbaa barbaanne jechuudha. Mee fakkeenyaaf Ismaa'il haa jennu. Ifama keenyaaf raayyaa abbaa mancaa jennu. Raayyaa abbaa mancaa jechuudha. Bifa kanaan nu baasa. Ergaa nu baasee kilik irra goone jechuudha. Akka barbaadan keessaa filattanii ergaa kilik irra goone jechuudha. Xiyyi diimtuu tana irratti dhoofne jechuudha. Xiyyi diimtuu tana bifa kanaan akkanatti kilik irra goone. Erga kilik irra goone audio yoo barbaanne kan lameen irraa keessaa tokko irra buufanne jechuudha. Kun lameen tokkuma isaa wal qixa 12.2 MB. Kanaafuu MP3 dhaan buuftus MP4 dhaan buuftus tokkuma ka barbaadde irratti buufte jechuudha audio. Garuu viidiyoo irratti 144p ka jedhu kanarra buusuu qabna jechuudha. 7.9 kaan ammoo gurguddaa waan ta'eef kanaaf asirratti buusuu dandeenya yookaan buufatuu dandeessan jechuudha. Egaa obboleen kee wallaahi baay'ee waan namatti toludha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kanaaf obboleen keessaniif share gochuun dagatinaadha. Kalammaffaa ammoo ka bu'aa jiru arguu yoo barbaadan gurraattii tana xiyya gurraattii tanarratti kilik gootu. Erga kilik gootanii warreen kun warra bu'aa jiran jechuudha. Warreen kun jechuudha. Kaan ammoo warra bu'ee taa'aa jiru fakkii irra dhoonne haa ilaallu jechuudha. As keessaa ka barbaanne raayyaa barbaadan haa dhaggeeffannu.
سنيادة جيسا وان سبرين تهي أبو الأنبياء وان نبي إبراهيم تهيتا. Kanaaf obboleen kiyya wallahi baay'ee kan namatti toludha. Viidiyoo barbaadanis audio barbaadanis dandeessu. Kanaaf irraa fayyadamaa isiniin jedha. Warri beektan akkuma beektanitti warri hin beekne irraa barachuu dandeessanu. Kanaaf obboleen kiyya ammallee ramadaana ashara lawaakiriin warra leelatal qadriin waffaqamu rabbiin nu haa taasisuun isiniin jedha. Egaa obboleen kiyya bakkuma jettanitti nagaan naaf jiraadhaan isiniin jedha. Kanaaf ramadaana gaarii isiniif haa ta'u.